Adoolessa 2026 oduu subuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Simbirri girrisaa Boorana Aanaa Dirreetti midhaan walitti qabamuuf ga'e mancaasuu jalqabuu jiraattonni himan. Tuutni simbira girrisaa godina Booranaa Aanaa Dirree gandoota adda addaa keessatti midhaan ooyiruurra jiru miidhaa jiru jedhame. Aanaa Dirree gandoota akka Diddaa Meeggaa, Madhaachoo, Dolollaa Makkalaa fi Fuulloo Roomsoo faa keessatti tuutni simbira girrisaa sun oomisha qonnaan bultootaa irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan Aanaa Dirree magaalaa Tulluu Fardaasitti akkasuma jedhu jiraattonni. Tuutni sun erga mul'atee guyyoota 2 yoo ta'u keessumaa naannoo haroolee fi bishaan jiranitti ooyiruu itti dhiyeenya jiru garmalee miidhaa jiru. Keessumaa yeroo galgalaa fi ganama fa'aa hoomaan sun garmalee kan ooyiruu qonnaan bulaa keessa jiru. Sababa sanaaf namoota itti qacaranii eegsisaa jiru. Ta'us hoomaan sun humna namaan ol ta'aa dhufteetti jedhan. Dhimma kanaan walqabatee Adoolessa 2026 waajjirri koominikeeshinii Aanaa Dirree tuutni girrisaa sun mul'achuu ibsuun uummanni ooyiruu isaanii eeggachuu akka qaban ergaa dabarsaniiru. Tuutni simbira girrisaa jedhamu sun erga dhiyeenya aanichatti mul'ate kaasee oomisha qamadii fi xaafii miidhaa irratti qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan magaalaa daangaa Chaad biratti argamtu to'adheeraa jedhe. Raayyaan ittisa biyyoolessaa Sudaan magaalaa murteessituu kan taate daangaa Chaad irra jirtu Kulbaas harka mootummaatii deebisuu isaa beeksise. Injifannoon sun injifannoo dirree waraanaa guddichaa erga waggaa darbee El-Faashir harka humna waraanaa kanatti deebi'ee isa guddaadha jechuun gabaafameera. Humni RSF warra erga eebila 2023 jalqabee waraana irratti bobba'anii jiran El-Faashir harka isaanii galfatanii booda kutaalee Daarfur baay'ee to'annoo isaanii jala oolfatanii turan. Gama biraatiin waraanni mootummaa fi humnootni gamtoomuun waraana Sudaan faana hiriiran naannicha daangaa Chaad hordofuun to'annoon qabachuu danda'aniiru. Magaalaan Karbus sarara daangaa baay'ee murteessaa ta'e irratti argamti. Teessuma ishiitiin gidduu magaalaa daangaa Altiinaa kan kaaba Daarfur keessatti kan argamtuu fi harka waraana mootummaa jirtuu fi Elgeeniina magaalaa guddoo dhiyaa Daarfur kan to'annoo finciltoota RSF jala jirtu gidduutti argamti. Ibsa wiixata galgala ba'een humnoonni gamtummaan humna waraanaa Sudaan duukaa hiriiranii jiran loltoonni isaanii magaalaa dhiyaa Daarfur keessatti argamtu sana guutummaatti to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. US Firaan marii Qaataar Dohaatti gaggeessaa turan xumuruun dhaga'ame. Garuu wanti nageenya waaraarra ga'u akeekuun jiru. Maree ergamtoonni US kanneen akka soddaa pirezidaant Doonaald Tiraamp, Jared Kushnerii fi Steve Witkoff Dohaatti guyyoota 2 geggeessan sanarratti aangaa'onni Iraan kallattiin akka hin hirmaanne ibsanii turan. Maddeen dhimma marii US Firaan sanatti dhiyaatan akka himanitti dhimmi hulaa hormuuzii fi qabeenyaa Iraan gadhiisuu qabxiiwwan ijoo turan. Dhimmoonni kunneen wayita torbee 2 dura waliigaltee walhubannoo mallattaa'u dhimmoota dursanii kennamuu fi qabu akka ta'an irratti waliigalamee ture. Ministeerri dhimma alaa Qaataar mariin Dohaa kun xumuramuu ibsuun mariin itti aanu ammoo sirna awwaalcha hoogganaa olaanaa duraanii Iraan Ayatollah Ali Khamenei Adoolessa 9 raawwate booda itti fufaa jedhan. Dubbiimaan ministeera marii Dohaa bu'aa abdachiisaa argamsiisuu ibsuun waltajjiin sun waliigaltee waxabajjii darbe akka dhukaasi dhaabbatu taasisee hordofee mariin Switzerland kan irratti gabbate ture jechuun eksii isaanii irratti barreessan. Pirezidaant Tiraamp gama isaaniin dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan daangessuu irratti mariin geggeeffame abdachiisaa ture jedhan. Garuu maddeen marii sanatti dhiyaatan dhimmi niwukileeraa marii teeknika sanarratti hin kaane jedhan.